Ashamaa harka fuunee daawwattoota yuutuubii Saaq Zeenuu jalatti argamtan hundi keessan nageenyi keenya kan kabajaaf jaalalaa bakka jirtanutti isinaa dhaqqabu jecha. Baqalaa koo sumaatu nasiiba tolee sumaatu nasiiba tolee. Abiy Ahmed sumaatu nasiiba tolee sumaatu nasiiba tolee. Ni jenna. Ni duunaaree ergaa guddaa qaba. Egaan sagantaan keenya jalqabeet jira. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtanu kabajaan isin affeerra. Egaa sagantaan nuti har'a qabannee dhihaannee oduuwwan yookaan taateewwan torban kana ta'aa turan keessaa guyyaa kaleessaas dabalatee waan torban kana ta'aa jiru tokko tokko fuffunaannee isin biraan geenya. Inninis maal yoo jettan fakkeenyaaf ijoolleen kutaa 4 barattu galma masaraa 4 kiiloo yookaan galma 4 akkasumas wancii teessee finfinnee kottee tokkoon dhaabuunis oduu ijoo torbee kanaati jechuudha. Ijoolleen kun miidiyaawwan garagaraa keessatti kan isaan dubbatamaa jirantu jira. Yaanni wal addaa yaanni faallaan tokko tokko ka'aati jira. Ijoollee kana kaane yoo miidiyaa irratti dhiyeessinee jennee waraabessaa harka buusuudha waan ta'eef osoo wanti godhamuu qabu harka jalaatiin godhame dhaamsa akka dhuunfaa kootiiti jechuudha. Sababni isaas gochee ijoolleen kun goote miidiyaa isaanii irratti ergaa isiin dabarsite nuti biyya alaa teenye yuutuubiidhaan isaatu karaa adda addaatiin dabarsaa jirru hamma jarree miidiyaa mootummaa irratti dabarsan sana hin ga'u jechuudha. Dhiibbaa guddaa uumte sababa ijoollee kanaatii fi miidiyaan EBS viidiyoo sana yuutuubii isaarraa buusuun isaa baasii guddaa itti baasee bakka isaan jiranitti deemee viidiyoo sana fakkaatu hojjete miidiyaa isaanii irraa buusuun numti isaaniituyyuu injifannoo caaluudha waan ta'eef kanaaf jennaan ijoolleen kun yoo saappoorti godhamu barbaachisa harka wayyaa jalaatiin yoo ta'edha malee akka ifa baasu paablik gochuun hin barbaachisu jechuudha. Dhaloonni qubee hedduun isaanii kakka'aa jiran mee amma nu warra sadarkaa kanarra jiru caalamoo ijoollee dhaloota qubee kana caala mee viidiyoo kana laala. Sirba artistii keenya jaallatamaa Nuhoo Goobanaa keessaa kan jaallatu tokko nu jedhame. Sirba ijoollee yaa goota ko sirba Haacaaluu Hundeessaa xiqqoo. Ani artist Nuhoo Goobanaa. Silkiirran siin affeeramoo afaan inni? Afaan keedha nu jedhu. Akka sirba Haacaaluu tokko sitti mure. Sirba artist Nuhoo Goobanaa. Nuhoo Goobanaa beektu? Beeku ishee akkasii maal akka jettu hin beeku. Maal isaan beeku irraanfadhuu hin danda'a. Waan irraanfadhuu hin danda'a. Irraanfachuu waan hin danda'uuf hin beekna sirti Goobanaa kana. Hin beekne Nuhoo Goobanaa? Sirba isaan beekne? Hin beekne garuu. Isaanoo? Isaanis odeeffannoo nan dhagaa odeeffannoo irra. Nageenye kanaaf hin geenyaat yeroo sana hin dhalannee nageenye. Dhalannis hin geenye sigaa yeroo sanatti ani uree eegaa jiraas. Uree eegaa. Kan beekuu danda'u. Sirba. No warra amma sadarkaa kana keessa jirru wanna akkanaa yeroo gaafiin akkanaa nuuf nama Nuhoo wallaale jechuudha. Dhaloota kana wayyamoo nu dhaloota kana wayyamoo dhaloota warra miidiyaa mootummaa kanarratti baateetuyyuu dhiibbaa uummanni Oromoo qabu maaliif lafa gurgurtaa qabiyyeensi maal hafa sirba nafxanyoonni itti doolanii yuutuubii irraa buusaniin iyyee miidiyaa guddaa tokko kan isiin uggurtee dhaabde kottee tokkoon dhaabde wancii keessa teesseetuyyuu finfinnee miila tokkoon dhaabde. Inni kan biraa Adaanech Abeebee mana artist artist Alii Birraa deemtee kennaa isiin kennite kana ilaalame. Kennaa kanarraa maaltu mul'ata? Irraan wannichi kan Oromoo ta'eetuyyuu jalaan alaabaa eenyu qaba irraan alaabaa eenyu qaba kan jedhume isinumti tilmaama. Wanta akka kanaa weellisaa kabajamaaf jaallatamaadhaaf alaabaa lummuttii garri isaa itti geessanii beeksifachuudhaaf yaaliin hin jiru jechuudha. Nama qabsoo uummata Oromoo butuu keessatti laamshessuu keessatti nama gahee guddaa taphattedha jechuudha Adaanech Abeebee. Gama biraatiin shakkiiwwan adda addaa miidiyaa irrattis deddeemaa jira ofii kootiifuyyuu akkan shakkii isiin wada erga gara kantiibummaa magaalaa Finfinneetti dhuftee jirtiiti. Haalli eetamacha'eetiif jira jechuudha. Toleefii jira. Qaamni isiillee kun baay'ee wal keessaa yaa'ee jira. Ulfas ni fakkaatti mee yoo garaasii ilaaltaniittu ta'ee jedhe. Memee
Adaanech Abeebee kun sirriidha. Alii Birraa jechuun nama tokko miti. Ummata Oromoo miiliyoona 60dha jechuudha. Alii Birraa dhukkubsateeti jira, fayyee jira, alhamdulillah baga fayyee. Akka manumaan ammoo mana kan gidduu kana nu jalaa wareegame artist beekamaan Hugo Banaa hidhamtoonni siyaasaa kanneen akka Jawaar, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa deemanii tuyyuu mana maatiin Hugo Banaa deemanii jajjabeessaniiti jiru jechuudha. Gaafa sana reeffi dhaadhaa ba'anii jiru. Awwaalcha sana irratti hin argamne. Kanaaf ammoo ergantanaa kunoo guyyaa kaleessaa achi oolanii galaniiti jiru. Garuu wanni tokko wanti nama dhibu Alii Birraallee osoo dhukkubsatu dhukkuba sanarraa fayyee gara mana maatiin Hugo Banaa deeme. Isiin amma Hugo Banaa bira maatiin Hugo Banaa bira dhaquutu yusiidhaaf dhiyaatamoo Alii Birraa bira baaf deemtee miti. Alii Birraa osoo dhukkubsatu achi deeme maaliif mana maatii Hugo Banaa deemanii jajjabeessuun isaanitti salphate. Meme yaada namicha kana Abiyyi Ahmad nama maal isheete kan jedhamu sana weellisaan sun weellisaa Amaaraa sun yeroo du'utti faarsee FB isaarratti gaddasaa ibseedha. Garuu Hugo Banaatiif jecha tokkollee hin barreessine. Namni kun waan inni jedhu dhaggeeffadhaame. ዛሬ እንኳን አንድ ታዋቂ የኦሮሞ አርቲስት ሞቷል። ለዓለማየሁ እሸቴ ሐዘን የገለጠ ሰውዬ ለኦሮሞ ትግል በተለይ ለኦነግ ትግል በጣም ዋጋ የከፈለ በዘፈኖቹ በኦሮሞ በጣም የሚከበር ተመልከቱ። ይሄ ሁሉ ህዝብ ወጥቶ የቀበረውን ትልቅ አርቲስት የሐዘን መግለጫ እንኳን ያልሰጠ አብይ ስለ መቀራረብ ሲያወራ ትንሽ አያሳፍርም? በጣም ብዙ ሚሊዮን ተከታይ ዛሬ እኮ ኦነግ ከግማሽ በላይ ኦሮሞ እንደውም አብዛኛው ኦሮሞ ውስጡ ኦነግነት አለ። የተበደለውን በደል ያቀዋል። ለነሱ እንኳን ክብር ሰውን ለማቀራረብ አልሰራም። እዚሁ ላይ ቀብር ላይ የነበሩ ሰዎች ይሄንን ሰልፍ አድርገዋል። ስሙት ሰልፍ ኦሮምኛ የምትሰሙት ሰማላችሁ። ኦሮምኛ የማትሰሙ ሰዎች ያው ትንሽ መስማቱም ስላለ ነው እኔ ጋር ብዙ አይደለም፣ በጣም ጥንት የሆነ በተዋራሪ ግን አንዳንድ ትርጉሞችን ደግሞ ሰዎች ረድተውኛል። እነዚህ ሰዎች አሁን እየጮሁ ያለው በተለያየ የኦሮሚያ ከተሞች እስካሁን እስረኞች ታስረዋል። እስካሁን ኦነግ ናችሁ በሚል ታስረዋል። እስካሁን ድረስ በስቃይ ላይ ናቸው። እነሱ ይፈቱ የሚል ተቃውሞ ሰልፍ ነው። ፕላስ ስሪዳ ነማ ዌልሳን Amaaraa tokko gaafa inni boqatu jechuudha. Fuula FB isaarrattis haa ta'u miidiyaa isaanii irrattis haa ta'u fuudhanii gabaasaa turan jechuudha. Garuu weellisaan Hugo Banaa gaafa wareegamu gadda isaallee barruu fuula FB isaarratti hin ibsanne jechuudha. Abiyyi maal agarsiisa? Garaagarummaa jibba inni uummata Oromoo irraa qabuu fi jaalala inni sirna nafxanyaati yookaan ilmaan Minilikiif qabu garaagarummaa isaa kanaan madaaluu ni dandeenya. Memee qaalittiin kun waan isin jette ilaalaa haati Oromoo keenyaa kun jechuudha. dinnichaana zeebadalee Oromoo too sumaatu nasiiba tolee sumaatu nasiiba tolee Baqqalaa koo sumaatu nasiiba tolee Abiy Ahmed sumaatu nasiiba tolee nijanna niduna lammaa kiyyaa sumaatu nasiiba tolee guddaadha ni jenna ni duunaare yoo ka'anii jara kana faarsanii Abiyyiin dhiisanii bor xiyyeeffannoon isaan irratti godhama jechuudha. Ni jenna ni duunaare jechuun ergaa guddaa qaba beekaaf keessatti. Maal akka ta'e
himuyyuu hin barbaachisu jechuudha. Maaliif warra kaan qabsaa'ota Oromoo warra haqaan jiranu kana waamanii kaanii Abiyyi yoo keessaa dhabanii xiyyeeffannoon isaanitti godhamanii duunaaree namichi kun yoo isan faarsine yoo isan deeggarre nama ajjeesa. Baay'ee beektuudha qaalittiin haati Oromoo keenyaa kun jechuudha. Kanaaf waan addaati. Inni kan biraa ammoo dhaloonni qubee akkuma qabsoo isaanii akkuma itti fufanitti jiru jechuudha. Dubbi keenya irratti gocha Dr. Nafiyaad godhee seeraan himatamuu danda'udha qaba. Mee viidiyoo kana ilaalaa. Egaa akkuma abbaan lataa jedhanii abbaa hojii burree isa tokko gabaabaa guutee isa tokko dheeraa guutee isa tokko lafa kana tabba guutee isa kaan immoo diriiraa guutee jedhanii kan isaan itti ta'anidha. Uumama addaati kun jechuudha. Dargaggoon Oromoo kun nama carraa guddaa qabudha namni kun jechuudha. Saappoorti godhamuu danda'udha qaba. Biyyoota Afrikaa fi Arabaa keessatti rakkachaa jiraniif yeroo dheeraaf iyyaa kan jiru Mubaarik Musammaa namoota duul feestaalii gurraacha kan jalqabe keessaa tokko. Egaa bulchiinsa tokko ji'a afuriin dura feestaalii gurraacha osoo uffatu achuma keessatti dhukkubsatee achuma keessatti illee du'ee kiisiidhuma gurraachaan maranii suuraa sana nu erganii jennaan achirraa eegallee nus kiisii gurraacha uffannee piroofaayilii irra kaa'annee duula bannee namoonni hedduun akkasitti feestaalii gurraacha kana yeroo nu uffannee gadi miidiyaa irratti baanu xiqqoo dhageettii arganne uummanni maali feestaaliin gurraachi miidiyaa irratti gadhiifamaa jiru jedhee xiyyeeffannoo haa kennuudhaaf kaayyoon keenyati eegaa waan akkasitti duula feestaalii gurraacha eegaluun keenya. Duulii amma jijaaf turu kun dhagaan bu'a qabeessa jettanii yaaddu? Bu'a qabeessa jedhee yaadaan maaliifi feestaalii ilmi namaa feestaalii gurraacha. Feestaalii gurraachi kun kan tolfameefi akkuma hundi keenya beennu nama tokko malee meeshaa hin taane amma fakkeenyaaf biyya kanatti biyyan jiru keessatti feestaalii gurraacha akka biyya Arabaa keessatti feestaalii gurraachi kun yaani qoshaashaa waan argetu itti namma. Achittillee baanganii warra qoshaashaa fuuchuudhaaf mana hidhaa keessa seenutiyyuu feestaalii gurraacha kana fudhatee seentee jaratti gurgura ijoolleetti. Kanaaf ilmi namaa hagas kabaja dhabee feestaalii qoshaashaan itti nammu uffatee huccuun irraa dhumatee waan ta'eef bu'a qabeessa jedhee yaadaan duulli feestaalii gurraacha kun xiqqoogaa deebiin gara mootummaatiin xiyyeeffannoon kennamee deebiin hin deebine malee uummanni sirriitti irratti hirmaatee namoonni hedduun ammayyuu aktivistoonni beekamoon hedduun hawaasaaf yaadanu duula kana ammas hin dhaabne Hamzaa Booranaa fa'aa namoota hedduu wanni kun fudhatama qabaachuudhaan namoonni kun illee kitaarra ba'an illee kana agarsiisutti jiru. Ijoolleen Oromoo bakka hedduu akka baqataatti lafa Liibiyaa, lafa Saudi Arabiyaa tanfaa jirtu guddoo akkanum dararamaa jiranii maaltu hojjetamuu qabaa jettanii yaadda akka uummataa akka warri kun gargaaramu? Irra guddinaan kan inni mul'isaa jiru Saudi Arabiyaadha, ittaanee Liibiyaadha, ittaanee Suudaanidha. Bakka biraallee xiqqoo ta'ee 20-30 ta'allee malee bakka hundatti dararaa hamaa keessa jira namni keenya jechuudha. Waan kana hambisuudhaaf mootummaan biyya keenyaa mootummaan Itoophiyaa irratti hojjechuu qaba. Irratti hojjechuudhaaf immoo waan guddaa waan barbaadu irratti fakkaatu. Hawaasni akka biyya keessaa hin baane manneen amantaatti mana barnootaatti bakka hundatti akka hawaasni keenya biyya keessaa hin baaneef hin bayina. Yoo biyya irraa baatan rakkoo akkasiitu jira biyya ormaa keessa jedhanii dabarsuu dhiisuun garaa baay'ee natti dhaga'ama. Akka nama tokkootti hawaasni keenya yoo danda'ame biyyaa bahuu akka inni dhiisu yoo immoo biyyaa bahuu ta'e mootummaan haala mijeesseefi erga biyyaa bahuun hin oolle yoo biyyaa bahuun dirqama taate akka namni paaspoortiidhaan biyyaa bahu akkasii namni keenya dararaa guddaa irra gahaa jira bakka hundatti bakka hundatti yoo sodaadhaa keessaa amma nama waggaa 10 hojjetee maallaqa fudhattu biyyatti galuu dhawwanii biizaan irratti gubatee akka garbichaatti tumaa jiranu bilbila nan qaba suuraasii nan qaba paaspoortii nan qaba nama itti bu'uun dhabe hawaasni keenya inni paaspoortiin ba'ellee imbaasiin sirriitti xiyyeeffannoo godhaatee hin jiru utuu socho'uu dhiisee bakka jiru tasgabbaa'ee namni keenya bakka seeraan ala socho'uu utuu dhiisee hedduu natti tolaa kun dhaamsa kooti. Ulfaadhu. Galatoomii asli. Egaan daawwattoota keenya sagantaan har'aaf qabadhee dhiyaadhee kanuma fakkaata waan nu daawwattaniif guddaa galatoomaa warri maatii kiyya hin taane subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'anis nin jedha hanga sagantaa biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii.